galati karabbiit kan guyyaa kan waltiin nu dhufee ammallee guyyaa lammeessoo harma jiru. Nuyi nama ajeendaan irra waan alkumaati karaa moroos kanaan diqqeessi mal dhoofne. Reefoo bera wanjaani sirbi tokko gaddarame sirbi suma qama meeti faamilii yaaman gosi yaaman balbalchuuf yaaman. Amma kayyooti gaddeebiftatti maal keessa lakkifnee diqqinneedha. Oroosoo jeen diqqeessin jenne yoo oroos kan dhugichoo in diqqeessin jenne wal yaamich fuula addunyaa cufaa wal yaamanii alakkisi. Ka tokko caqasa warra ajeenda qabachuu jirtan. Yaamicha addunyaa irra wal yaaman ka meeti sun alakkifnu. Wanni sun arabee kee jira yoo arabee kee jira gurbaan miliyoon tokko argateedhani. Yoo kaallee bor miliyoon kaan fedha kan yaama miliyoon kaanii sirba miliyoon kaanii waan gurguddoo kaan bitata dhageeta indika tunnaarri isaan lakkisan jedha yoo tunnaarri isaa tan hin lakkisine wanni illee mucaa eegisiin beesee isa seente fuula inni deemee fanicha bitatkaan soofa bitatkaan namni dhowwuu danda'in jedhama horiisaati akkanaa yaamicha lakkisan yoo yaamichi lakkisan kabeesee baasuu lakkisan oroosii kun hin xiqqaata wanni waan dhibuu jiraniifi namat lebo jecha fula jecha wanni waan dhibuu jiraniif nuyi gabriti ar ormaata alkumee ormaat gabriti orte irre zayit qarisanii goomoleen nuuga dori gaaf duri garan hin buyini achi jirtan isanin nuur qeerkee qabdan barakaa qabdan yoo isan hin taatin nu artiqo artibaada goomolee gabbu'anii nulleer warra armaa kaqabbanaawaa kanatti roor dhaloota nama hojii atlaat kayim nama maaniin orgu nami kulleen woole sadii afur fuudhee kulleen ore akkana jennu akka dubammaa abbootiin gadaa arma gaddeebifne oroosii qeerki qaba anguddoo teebbis gabree osiin gaaf goomoleen takka sortee gaaf buchii kaan hin dhufini diqo nugam keenyaa sun bitta namni nu diqum nutti diqaatee nu dhabini ndalluyyuu wanni amma nullee biyyir goomnuuri nullee ammallee warra laf jiru ka jiranii fayyirgoo niiti tokko fuudhanii takkatti sana kuufanitti nu dhala namoo takkatti sanirra warri nuun jiranii lamirri hin dhalu lam in kutaniyyuu yoo ati afur dhaleetu maalidha wanni kun yaabkiyyuu yoo ati afur dhan si yaabsatan warri sun lame jalaa lamoo nullee tokkotti sanirra kudhan sagal kan irruma dhaluu jiru warri armaalleen afurra dhaluu jiru ammi duuba wanti gaddeebisi fula tokkotti akkoobnee bullu diina islaamatti abullu enne dubra nami miskiinaatiif kataajiraallee karaa bitti qajeelchisa kadhataa jiru oroosun ati qeessi oroosun ati waan beek murtiin tun arma kaatuuni oroosun yaamichi lakkifne beesee baasan lakkifne akka barti isaa tabbaasun oroosun diqqeeffate ataa'u alaabiti inni min isa keessa bitate isaaf rabbii isa namni dhowwuu danda'u horiisaati dhageetta namuun haabif hin jenne waan akkana mallee iman kana warri dubra qaalii hin tochi dhagaya abbuma qaalii tochi abbuun fuudhuu qaalii tochi abbaani hojjaa deemuyyuu hariyyaa isa keessatti morka soofa kum dhibbi sadii fedhe diroo kum dhibba fedhe siree kum dhibbi lama fedhe abbuma qaalii tochi warri dubraa waa sun bitadhe dheeni warri dubraa yoo takka garte dheeni gumiin nagga dhufam biriiskii kiiloo goonee 8 naatoch horii tokko harman naaqal warri dubra waan xixiqqoo gaafatu wanni warri dubra gaafate wanti deebisani kum dhibbaan gee oroos reefuu san kum dhibba fureetan garkeen kana miliyoona yaanchi laaf jibbaatan namni nu laaf bayi hin jiran yoo akkan taata abbaan danda'e waan danda'e bitatuuti beesee baasana diqqee beesee baasana lakkisani wal yaamicha lakkisani waan kaan akka sunna rasuulaat atochani nami miskiina si qajeeleenaan hin darbin nami taajira si qajeeleenaan atu qara kaffeeta alhamdulillahi ammoo nami yaamte hin guddisin akkanaafuu oroos nami yaamini beesee hin baasini dhageeta beesee hin baasini abbaan waan danda'u na fuudhu ijoollee na ol deemtu dubra fuudhanii eenyu dhageeta dubri keessa sullee soomsisaa ofumaan dubbiin deemti addunyaa yaa'u jirra beekanu gara addunyaa yaa'u jirraaf akkan dubbiin jirti waan gara addunyaa toofuu jirti waan gara waqtaa toofuu jirti waan waqtaa toofuu jirtu ati hin dandeettu nam dhibdu waqtaa nam dhibuu jira ka waqtaa tanitti yaana nu tureefu addunyaa hordofnu enne oroos waliin yaamin oroos beesee adi keessan yoo tan hin tochini dubbiin agum sila deemti akkanaafu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amma moosudis ijoollumattu yoo ammallee sadiiraalee waan bobaafate
naimadhi lana gudete lana buufa fedhi naimadhi yoo kana waan wayin fuudhuuf akkam intalti akkasitti lubbuudhaan hafanii sanatti hammi fuutite tootaalii fuudha alaalaa keessa baatee tanatti dabar inni lammaffaa fudhatee waliin bada gari inni badramii beeku torbaan lamaa sadi gurba warruma taraari yaamalee inni kuu maashanii hojjachuu jiru qaaloo lolwaraati inni kahan jiru asuma gad deebisita qaaloo inni sambeessee buudhattee raasaa bikaatutti guddoon jiru dhugaan jiru kan jiru yoo kaan fulwaasi warri sila koree diinaa ijjat kaan jedhu ka warra naammoorata ka wali taqawwamoo jira kullee raasum keessa natti dhahaa jedhamu dubbiin bilintu kana intalaadhaaf abbaatti namaa kenna qaaloolee wanni isin jetti sunsumnaa kootetti asuma beessa fudhatteetti dhoof qaaloolee leffite akkana jajjiru wal ijaaruun hin jiru wacufa gardiinaa keessatti qaaloolee tokko kallachaa deetu jalaan diigaa jiraachuu kun dubbii tuchuuf dubbiinu dhibdeetti wallaallee itti gaargallee dhiiroo gabtii irra korachuu maltee inni fira jirtu jaartii gamnachuuf wal gaafate achillee